ደርግን ያህል ግዙፍ ኃይል ኮን ያፈርስ Nagaa fi fayyaan bakka jirtanitti hunda keessaniif haa ta'u kabajamtoota daawwattoota chaanala keenyaa har'a seenaa tokko simbiraan geenya biyyi Itoophiyaa seenaa ishee keessatti salphaa hin turre keessa dabartee jirti gammachuu fi gadda obbolummaa wal dhabdee nagaa waraana gidduu deddeebi'aa turuun as geessee jirti. Haa ta'u malee seenaa Itoophiyaa keessatti yoo ilaalle sararaa fi madda isaa guddaan uummata kanarratti kan darbe dhaabbata tokkoof hooggansa isaati. Dhaabbanni kun adda bilisa baasaa Tigraay yookaan immoo TPLF jedhama. Waggoota 27 guutuu sirna abbaa irree addaan qood kan bulchaa ture sirni kun jijjiirama boodas nagaaf boqonnaa dhorkachuu itti fufee jira. Gara biraatiin shiraa fi ammeenyi kun hunda duuba abbaa tooftaa fi gorsa guddaa kan ta'e Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el fi gareen isaas ammas fayyin qophii waraanaa haaraa labsuuf qofaa irratti argama. Har'a sagantaa keenyan badii waggoota dheeraa dhaabbata kanaan socho'aa turanii fi waraana isaa amma irratti xiyyeeffachuudhaaniin isiniif dhiyeessina. Nu wajjin tura. TPLF bara 1987 keessa sirna dargii kuffisuudhaan gara aangootti kan ol baate yoo ta'u caasaa siyaasaa fi dinagdee biyyattii guutummaan guutuutti kan dhuunfatte ture. Qajeeltuun isaanis qoodii yookaan qoodii bulchi kan jedhu yoo ta'u sabaa fi sablammoonni biyyattii gidduutti garaagartummaa uumuudhaan wal shakkii fi lola eenyummaa irratti hundaa'e bal'isuun aangoo isaanii dheereffachuudhaan fayyadamaa turan. Waggoota sana keessatti mirgi namoomaa sarbuun lammiileen kumaatamaan lakkaa'aman keessattuu dargaggoonni Oromoo, Amaaraa fi saboota biroo amantaa fi ilaalcha isaaniitiin mana hidhaa dhoksaa keessatti dararamaa turan. Saamicha dinagdee qabeenya biratti dhaabbiin effortii jedhamu beekamte malee olaantummaa qabaachuun dinagdee biyyattii harka namoota muraasaa keessa ture. Itiyoo Telekoom to'achuudhaan lammiilee basaasuu fi viidiyoo waraabbachuudhaan sodaachisuudhaan qorannoo suukanneessaa geessisaa ture. Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el sadarkaa ministeera teekinooloojii fi odeeffannoo guutuutti jirutti dhaabbataatti fi tajaajiltoota biyyattii hundatti tooftaa basaasaa diriirsuudhaan sirna TPLF akka itti fufuuf utubaa guddaa ta'e hojjechaa ture. Badiiwwan hidhaa Maqalaawii fi iddoowwan dhoksaa keessatti raawwataman hunda keessatti harkaan isaa jiraachuusaa kan argisiisu gabaasawwan bal'aa fi dhugaan lafarra jiru ni mul'isa. Bara 2018 keessa mormiin uummataa jabaan keessattuu sochiin dargaggoota qeerroo fi fannootiin dhaabbanni godhame irratti itti aanuudhaan jijjiiramni siyaasaa TPLF waggaa 27 booda federaalaan hari'amee gara biyyaatti akka galu taasifame. Haa ta'u malee hooggantoonni dhaabbatichaa keessattuu Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el jijjiirama kana amantaa fi fudhachuun hin dandeenye. Gara magaalaa Maqaleetti baqachuudhaan mootummaa federaalaa mormuu fi biyyattiin tasgabbii dhabsiisuudhaaf socho'uu eegalan. Sadaasa sadii bara 2020 halkan seenaa Itoophiyaa keessatti halkan dukkanaa'e tokkotu raawwatame. Ajaja Dabratsiyoon Gabramikaa'elitiin ajajoota waraanaa TPLFtiin akkasumas raayyaa ittisa biyyaa irratti badii yoomiyyuu dagatamuu hin dandeenye raawwate. Raayyaan biyyaa osoo rafaa jiruu meeshaa waraanaa isaa saamame, loltoonni kumaatamaan lakkaa'aman ajjeefaman. Kunis waraana suukanneessaa waggoota lama fudhatameen sababa guddaa ta'ee jira. Dabratsiyoon Gabramikaa'el miidiyaatti dhiyaachuudhaan opporeeshinii haleellaa saffisaa jechuudhaan itti boonee dubbate. Waraanni TPLF jalqabe kun naannoo Tigraay qofatti hin dhaabbanne. Bara 2027 keessa humnoota TPLF naannolee dhiyaatiin akka Amaaraa fi Affaar keessatti waraana babal'isuu itti fufan. Badiiwwan raawwataman keessa magaalaa Maqadiraa keessatti ajjechaa sanyii duguugaa lammiilee nagaa irratti raawwatame. Magaalota Gashan, Kombolchaa fi Dasee fi akkasumas immoo Qobboo keessatti saamicha hospitaala, manneen barnootaa fi bu'uuraalee misoomaa raawwatan. Gudeeddii fi ammeenyi dubartoota daa'imman irratti gudeeddeen miidhaan saalaan wal qabatee raawwachuudhaan gabaasaaleen idil-addunyaa Amnesty International Human Rights Watch mirkaneessanii jiru. Badiin TPLF fi Dabratsiyoon uummata Itoophiyaa biraa qofa irratti hin daangeffamne uummata Tigraay dukkana keessa akka galchu isa taasise. Dargaggoonni Tigraay kumaatamaan lakkaa'aman waraana uummataa jedhamuudhaan gara dirree lolaatti oofaman. Daa'imman waggaa 3 akka lolaatti fayyadamuudhaan chiilli sooldarii yookaan beela fi har'ina nyaataniin uummanni akka miidhamu taasifame. Sadaasa 2020 keessa Afrikaa Kibbaa magaalaa Pretoria keessatti gamtaan Afrikaatiin deeggaramee waliigalteen nagaa Pretoria Peace Agreement akka mallatteeffamu taasifame. Waliigalteen kun waraana dhaabuu, meeshaa waraanaa hiikkachuu fi nagaa dhabsuuf abdiidha jedhamee itti yaadamee ture. Uummanni xiqqoo boqonnaa argadhe jedhee yaadaa ture. Haa ta'u malee waliigalteen Pretoria raawwatuuf guutuu hin arganne. Miira TPLF keessatti ammas gara biraatti akka deebi'u akka fuulduratti hin deemne waliigalteen kunis akka raawwatamne taasifame.
Seenaan ammarra deebiidhaan dhaggeeffataa jirtan kun odeeffannoo dhiyoo akka argisiisutti gareen TPLF Dabratsiyoon Gabramikaa'el hoogganamu ammas morkii fi waraana haaraa uumuudhaaf qophiirra jiraachuu gabaasaaleen adda addaa ni mul'isa. Dargaggoota leenjisuun naannoo Tigraay keessatti leenjii waraanaa haaraa dargaggootaaf kennaa jira. Gabaasa haaraa uumaniin caasaa waraanaa fi odeeffannoo haaraa dhiyeessuudhaan mootummaa federaalaa fi naannolee dhiyaatiin wajjin ammas lola haaraa jalqabuudhaaf sochiitti jira. Meeshaa waraanaa guutummaan guututti hiikkachuu dhabuu isaatiin caasaa waraanaa dhoksaadhaan leenjisaa akka jiru maddeewwan adda addaa ni mul'isu. Dabratsiyoon Gabramikaa'el gareen isaa TPLF illee falmii fi qoodinsa haaraa uumaniiru. Isaan ragaa fi tasgabbii caala waraana lolaan aangoo deemfachuuf yaaluu itti fufanii jiru. Uummatni Tigraay waraana miidhame akka beelaaf rakkoo hawaasummaa keessa jiru osoo hin taane ammas dhimma waraanaa fi dhiyeessii siyaasaa irratti aangoo walitti qabatamee itti deemaa jira. Badii waggoota 27 waraana waggaa 2 fi miidhaa dinagdee hawaasummaa raawwatameen itti gaafatamummaan kan fudhatu Dr. Dabratsiyoon akka ta'etti maddeeleen ni mul'isu. Seenaan akka ragaa ba'utti hoogganaan TPLF keessattuu Dabratsiyoon Gabramikaa'el itti gaafatamummaan seenaa seeraa jala akka ba'uu hin dandeenye ni mul'isa. Maddeen uummata Itoophiyaa fi Tigraay irratti utuu fiduu ammas waraana haaraa sochoosuudhaan maaliif akka barbaachise wanti ifa ta'e hin jiru. Uummanni Itoophiyaa, Oromoo, Amaaraa, Tigraay, Affaar, Somaalee fi sablammoonni waraanaan lola irratti dantaa hin qaban. Uummanni dafqaan bulaa nagaa misoomaaf guddina barbaada. Gareen TPLF ammas dargaggoota gara lolaatti oofuudhaaf yaaluun akkasumatti itti fufee jira. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya, kabajamtoota daawwattoota keenya, seenaa fi gabaasa badii TPLF fi qophii waraanaa har'a Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el irratti xiyyeeffate asirratti goolabna. Biyyi keenya Itoophiyaa nagaaf tasgabbii dhaabbata akka argattu abdii waraanarraa deddeebi'amee akka hin uumamnee fi hubannoo hawaasaaf tokkummaa lammiilee murteessaadha. Sagantaa keenyarraa asumarratti raawwannee jirra. Like, share fi subscribe gochuun hin dagatamin. Yeroo gaarii.